against the Oromo people. Itti aansuudhaan obbo Garasuu Tufaallee nu keessa jira. Innillee akkuma kana haala sochii biyya keessaa keessumaa hidhamtoota kana ilaalchisee dhaamsanuu dhaammatu qabaa jechuudha. Dheeraa isinitti hin dubbadhu. Tokko waan hoogganoota hidhamanii jiranii kanadha. Lammata immoo waanuma akkuma waliigalaattu hidhaan biyya sanatti akka lamatti jira jedhee yaada. Tokko nama maasiidhaan walitti qabanii uummata akkuma jirutti nama kuma dhibbootaan lakkaa'amu hidhan kana hoogganoota kana uummati waliigalaatis mana hidhaa keessa jira. Uummati waliigalaa akkamitti akka inni mana hidhaa keessa jiru fakkeenya tokko isinii hima. Yeroo dura labsiin hatattamaa kun labsamu nama tokkotu aanaa Qarsaa keessa jedhamu nama ija hin qabne nama sadiitu jira jedhani. Nama hundaa waajjiroota mootummaa naannoo sana keessatti gubatan ijaaruu qabdanii muka 22 fiduu qabdanii jedhani. Amma namni fayyaa qabuu fi ijaa fi harka qabu hundi keessee namni sadii namni ija hin qabne nama sadiitu jira. Namni lama dhaqanii nuti ijas hin qabnu waan kana godhuu hin dandeenye jedhanii himannaan jara san lamanidha. Namichi tokkichi kan hafe sun galeeti muka waan hin qabneef mana isaa diigee muka 22 fuudhee dhaqee jira. Jechuun waan akkanaa kun jireenya akkamii akka ta'e arguu dandeessa. Namni guutuun mana hidhaa keessa jira jechaadha. Norway, support justice in Ethiopia. We demand all political prisoners to be free in Ethiopia. Norway, stop financing genocide in Ethiopia. Norway, support freedom. Norway, support justice. Hoogganoota hidhamanii jiran kun yaada isaanii irratti namni ilaalcha adda addaa qabaachuu danda'a. Kutannoo fi murannoon isaanii sochii Oromoo keessa jiru kana sochii at least waggaa 40 darban kana keessa kan Oromoo qofa hin taane Itoophiyaa keessatti iyyuu sochii siyaasaa keessatti namni hirmaatu baay'een biyya alaatti ba'a. Namni maasii hin bahe kun hundumtu baqannaadhaan hin bahe. Waggoota darban kana waan kana reverse godhan yeroo 2-3 hidhamanii Baqqala Garbaa hidhamee mana hidhaati ala bahee yeroo sanatti 90 keessa ta'ee 200 jalqaba ta'ee sana dura ta'ee namni waan akkanaa kana isa mudate achi deebi'ee akka hidhamu beeku ittiin deebi'u Dr. Mararaa Nirree edu akka hidhamuuf qophaa'an dubbataa turanii edu as jiru itti deebi'ee haalli kun namni biyya sana keessatti cichee akka dargaggooti falman example guddaa waan ta'eef waan kanarratti namni kanarraa shakkii qabuuf hin jiru. Kuni haaluma sochiin biyya sana keessatti akkamitti deemuu qaba, qabsoon bakka kamitti deemuu qabdi, biyya keessatti maaltu ta'uu qaba waan jedhu sana waan example namaa kennedha. Sochiin waggoota lamaan darbe kana keessatti sochiin biyya keessatti ture waan nuti asitti godhaa turres akkasumatti ture. Amma rakkoon uummata irratti deemaa jiru biyyatti akkasumatti hammaatee jira. Sochiin godhu xiqqoo gadi qabbanoofnan qalbiin keenyaa fi humni keenyarraa asitti gadi qabbanaa. Yeroo nuti itti oowwuu qabnuu fi yeroo nuti waan dandeenyu godhu nurra jiraatu. Warri namni mana hidhamee jiru kun maashina miti, muka miti, fira qabaa, ijoollee qabaa, maatii qabaa, fira dhukkubsatu qabaa, warra isaa bira dhaquu qabu qabaa, jireenya qabaa. Waan sana hundumaa ciisee ta'a. Nummoo at least yeroo tokko waggaatti yeroo tokko yookaan immoo waan humni keenya danda'u irraa waan xiqqaa wayii tokko godhuudhaan waan kun akka enerjii qabaatee yeroo itti namni biyyaarratti dhiibbaan hammaatu yeroo itti jalqabne tokko giraafikii waan hin dandeenye mana isaa diigee akkasii mana mootummaa ijaaru jalqabu kanatti namni as jiru kun namni humna qabdu namni beela'uu dandeessu kun akka waan kun asitti qooquu godhu sagaleen akka dhaga'amu godhu nama mana hidhaa keessa jiru sanaaf illee uummata biyya sana keessatti cunqursaa jala jirurree kan itti ajaa'ibu. Ruunii mootummaa militarii ruunii jala ture ammarree dhaabuni isteet ta'e kun rakkoo inni jala jiru san sochii akka inni dhaabne ergaa waan dabarsu enerjii waan namaa kennu waan ta'eef waan kana dabaluu irra jiraatu uummata sanarree namni kun akka namni tokko iddoo ta'e jireenya irraa wayyaa jiraatu warra danda'anidha. Ani keessatti dabaluu irra jiraatu uummatarree dabaluu irra jiraatu waan isaan itti dabaluu irra jiraatudha. Nama jiraatu
بربانا مرقا كينيا فالمنا مرقا كينيا فالمجون مرقا كينيا فالمجون سورر كيسا ميتي دكتور مراران أبو بكالي كربان سورر كيستوتا ميتي سورر كيسان موتما إثيوبياتي Oromiyan rakkina qabeenya hin qabdu rakkina bilisummaa qabna mirga keenyaaf ni falmanna mirga keenyaaf ni falmanna Ana akka kiyyatti obboleeyyan ta'e hidhamanii soba odoon ta'in abdii gadaa fakkeenyaaf obboleessa kiyya ka sobaati miti ka foon kiyya Homa godin nan da asumatti dhufee himatu way dammo gaafatu malee dhaqeetu gaafatuun sodaadhiti yumaa fujacha. Fakkeenyaaf kiyya akka piraayiveetii Oromoo tokkotti dubbadhe ani silkii bilbilee mee jala bu'ii karaatti gade jedhee gaafannaan guyyaa lama waan itti bilbilu mucaan gaar sadaffaa hin hidhame kun sobaa miti silkiin kennayyuu ibin xanafamee jirra warra biyya alaa jirru namni kenna hin du'aa hin hidhamaa ani yoo bilbilee mara faamilii dubartii malee dhiira tokko eqeettiin argu ture naannoo keenyatti ispeeshaaliin hammaataa akkuma naannoon hunduu tokko maalin badhaam safara itti baay'atu jira manatti nafinaa Oromoon biyya alaa sobaan odoon ta'in onnirraa dhukkubne haa boonnu haa himnu biyya jirru hundatti haa mul'annu amma fakkeenya fuula kiyya hin beekanii ani biyya kana mata baay'ee jiraadhe yoo nu baanee namni biyya kanatti fakkeenya hiriira baanu namni biyya kana boor yoo iyyanne irra dhagaamii qabna. Bayu kana Oromoon haabanu please haabanu haabonu bakka jirrun waan nama kennaa keedhame kaddu'e footoo gadi taagee godhu hin sodaatina homaa takka hin sodaatina bari isaanillee warra nu caalu tochitti cinqaarra jira kanallee warri biyya jirrun haa hubatu soori sila afaan biyya naatiin jedha waan Oromoffaan dubbatamaa tureef Oromoffaan itti fufee galatoma namni asitti baatan hundi Opposition Oromoo leaders Dr. Marara Guddina Baqqalee Garbaa Olbaanaa Leellisaa Addisuu Bulaallaa Dajanee Xaafaa They are not terrorists They are fighters for freedom They are fighters for equality in Ethiopia They are fighters for respect of law in Ethiopia. Ani maqaan kiyya Abdiisaa Amiin Gobanaa jedhama. Godina Baalee aanaa Dalloo Mannaa irraa as dhufee biyya kana jira. Wanni baay'ee na dhagahamu jiru hiriyootan teeyyaa ka waliin barannee hidhaadhaan dararaadhaan wanni adda addaa state of emergency jedhanii wanni adda wanni mootummaan torchaar godhee taan ajjeese waan adda addaa irra ga'u jira akka Oromiyaatti iyyuu godina hundatti iyyuu waan adda addaatti deemu jira wanni obboleeyyan teennee irratti deemu jiru keessattuu dargaggoota irratti mootummaan godhu jiru haalan akka malee nu dhagahamee jira keessa keenya nu miidhee jira jireenya keenya keessatti madaanu ta'ee jira as teennee as dhufneellee mootummaa biyya kanatti iyyachuun keenya baay'isee bokkaa kana dadhabnee osoo hin jedhin deemsa karaa deema fagoo deemnee dhufnee asitti bokkaa osoo hin jedhin dhaabannee wal dandeenye akkanatti ijoollee achitti miidhamu jechuuf iyyannee jirra mootummaa biyya kanaatiin nu dhagahe jennee jirra. Ofierne militar rule fira Ethiopia. Ani maqaan kiyya Fatii Aadameetiin jedhama iddoon dhaloonni kiyya magaalaa Baddeessaati. Bokkaa kana keessa rooba kana keessa kadhaabannee obboleeyyan keenya kadhumu jiru ka ajjeesu jiranii kamanee dhaggalchuu jiranii fi sababa isaanii mootummaa kanatti iyyachuudhaaf dhaabbanneetti rooba kana keessa obboleeyyan keenya kabiyyaadhuma jiran mootummaa nama nyaataa mootummaa abbaa irree kan akka inni nurraa bu'u barbaannee ka rooba kana keessa dhaabbatu jirru. Norway stop supporting the killer Norway support freedom. Ayé Makifira Jama. Wanti dhufee uummata Oromoo bakka bu'ee nama tokko warri miidhamu jiru anarraa anuma jechuudha isaan jechaan dhufee wanti ijoo Oromoon isaan kana osoo hin taane tokko akka taanuudhaan tokkummaa yoo tokko taane falmachuus moos ni dandeenya. Regime Ethiopia Moshlutte Odrepe
Federal Demonstranter Ethiopia. We condemn the state of emergency in Ethiopia. We condemn the state of emergency in Ethiopia. Maqaan kiyya Abduu jedhama. Magaalaa Dirree Dawaarraa ganda Laga Harreerraa. Ani kan hin dhufeef dheeysa wayim mootummaa wayyaanee kana dheeysaan dhufe waa hedduu ta'een dhufe karaa kana akka hedduu ta'een dhufe waa hedduus dalagaan ture biyya keessatti ammas kaasif baaneef ummata biyya keenya keessatti rakkataa jiru hidhamaa jiru tumamaa jiru du'aa jiruu fi baanee asitti rooba kana keessatti wali qabamnee takka taanee ummanni biyya keessaatis nu laalee nutis asii jabaannee wantaane isaanis jabaatanii mirga isaanii falmachuu qabaniin ja'a jabaatanii itti falmachuu qaban mootummaa kana firraa buusuu qaban jabaatanii isaanis nutis asii waan dandeenyu akka dandeenyuun rooba keessaa miti ibidda keessaa baanee waan dandeenyu ni goona godhuufis qophiidha kanumaan jaa galatooma. Injifannoon uummata Oromoo. Mootummaan akkuma naannoo Finfinnee bakka lama eenyu bakka Oromiyaa bakka lamatti akkuma naannoo Finfinnee Oromiyaa bakka lamatti baasuudhaaf eenyu naannoo keenyas amma aanaa bakka lamatti baasee jira. Godina ganda naannoo godina jala jirtu godina jalatti galfatanii jiru amma naannoo keenya jechuudha. Sanumarraan uummata Oromoo amma naannoo sana kan didaa ofirraa eenyu ta'e akka naannoo sana buqqisee ariyachuudhaaf jira. Sanumaan wantan dhaamsa dabarsu immoo OMN nuuf jiraatu jira kan waan jedhu. Ani maqaan kiyyaa Hamzaa Saalee Ajiin jedhama. Iddoon dhaloota Harargee Bahaa magaalaa Dirreedhaa Malkaa Jabduttiin dhaladhe. Dhaamsaan Oromoo teenyaaf qabu Oromoon teenya wal qoqqooduu dhiifnee tokkummaa qeeroon shabaaban wal taanee tokkummaa keenya cimsuu qabna. Adda ol filuu qabnu abaluu akkas jechuu qabnu tokkummaadhaan jabaannee mo'achuu qabna biitti biyya teenya Oromiyaa yoomiyyuu teenya biitti nu malee abbaa biraa hin qabdu. Jabaadhaa ilmaan Oromoo bakka jirtanitti wal gurmeessaa tokko taha. Dhaamsa kanaan isin dhaama bakka jirtanittu tokkummaadhaan cima. Daawun wayyaane. Abdulqaadir jedhama. Bakki dhaloota kootii Baalee godina Baaleeti. Ani uummata Oromootiin wanni jechuu barbaadu uummanni Oromoo qabsoo isaatiif ka'eetiniin wal qabateetiniin ka'uu qaba. Adda wal baasuu hin qabu. Adda wal baasuu wayitii jedhu namni hundiniyyuu bakkee jirutti qabsoo isaa finiisuu qaba. Kana jedhee wal cinaa laaluu osoo hin ta'e namni martiniyyuu yaada qabu irratti wal deeggareetiniin akkasitti qabsoo karaa fuulduraatti deemsisuu qaba. Uummanni biyya alaa jiru kunis akkasuma mootummoota addunyaa kanatti gabrummaa uummata keenyaa akka gabrummaa keessa jiru uummanni keenya akka jaarraa tokko ol gabrummaa keessa jiru uummata biyya alaa kana ibsuu qaba. Jala deemeetiin yeroodhaan ibsaatillee jira. Har'allee kanuma godhaatiin jirra baaneetiin kinoo rooba keessa baaneetiin jirra. Kun roobni homaa miti saba keenyaaf roobaayyuu miti wanta hedduuyyuu godhuu dandeenya. Kanamootu itti fufayannaa qabsoon itti fufa. Injifannoon uummata Oromooti. Hayyee duraan dursee maqaa kee fi eessarraa akka dhufte na ibsi. Ani si wayyaan anjaani kan irra dhufe Harargee Oromiyaa irraa hin dhufe. Mee Sumayyaa har'a maaliif dhufte iddoo kana? Kan hin dhufeef saba kiyya qabiyyatti qoqomaa jiruufiin anillee dhufee akka nama tokkotti agarsiisuuf. Keessattuu egaa har'a rooba kana dandeessanii hiriira mormii asitti gaggeessaa jirtanii mootummaa Noorweeyitti iyyataa jirtanii qeerroon biyya keessaa immoo wareegama kaffalee mormii mirga abbaa biyyummaa gaggeessaa jira. Isaaniif dhaamsa ati qabdu maali? Dhaamsi an qabu warri biyya kana warreen biyya bahanii biyya namaa keessa jiran akka qabeenyaanis yaadaanis akka deeggaran qabu. Dr. Mararaa Guddinaa is peaceful freedom fighter. We condemn human rights violations in Ethiopia. We demand the immediate release of all political prisoners in Ethiopia. Norway stop supporting the dictator, the killer, Ethiopian regime. Ethiopian regime must stop killing, arresting, torturing innocent Oromo immigrants.
Norway. Norway. Stop. Stop. Financing. The killers in Ethiopia. We demand the immediate release of all Oromo political prisoners in Ethiopia. We demand the immediate release of all Oromo political prisoners in Ethiopia. Ethiopian regime is the killer. Ethiopian regime is the dictator. Norway. Norway. Stop. 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 Supporting, financing the terrorists. Condemning human rights violations in Ethiopia. We demand the immediate release of all political prisoners in Ethiopia. We demand the immediate release of Dr. Marar